السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفون الجرة جرت أنا جرا قلبينكم باية تكويسين فايرة جرا أبي وان كان بالبلا أبي الرقم نقطين كله فجرا لينو باية جرا كيساكم باية تكونات دولة جرا تين كله فجوفي أكجرا يو بالبلا كيسان دقتني نمت كنتان جرا أبي سنيو كقول فيته إجتي إيميل كيسان أكين أرجعني جالري صورة من فيديو من أداة كنيسين وندرني أبي بربادن كل فيتي قدني أبي بربادن قديتني أكا سان اللي فجر متاسوني دندسو Egaa appiin kun bareedaadha gamanumaan gadi buufadhaati itti fayyadamaa fakkeenyaaf feesbuukii kiyya keessa yoo akkana akka seenu ta'e intarpiinii gaafata jechuudha piinii kana akka itti gashuutti banachuu hin danda'u abbaan fedhe yoo akka carraa bilbila kiyya kan fuudhu ta'e mana bilbilaa kanallee yoo seenu intarpiinii qabaa dawwalachuus ta'e nama as dawwale irraa kaasuu nama gonkumaa hin danda'u isin jira baay'ee tokko namatti tola. Egaa gamanumaan gama aappichaan dabarsa aappichi hin beekamu jechuudha namni aappii kana akka qollofu hin beeku jechuudha. Application waan kana godhu baay'eetu jira ni beektu jechuudha kun keessa baay'ee tokko natti tole jechuudha kanaaf appii kana Play Store keessan keessa seentanii app lock jettanii itti barreessitan alatti fayyadamaa kana doftoota kiyyaa warri YouTube kiyyaa subscribe naaf godhe bakka subscribe jettu kana irratti tuqaadha mallattoo bilbilaa kana gadi tuqaati ol bakka jettu kana irra kaa'aadha viidiyoo kanaan dura dabarsee irraa barachuuf bakka viidiyoo jiru kana tuqaa karma video kanatti ordofa. Egaa appichi kunuunsa kanadha jechuudha look app seeqatti ni barreessanii akkasitti appii baay'ee takkeessa jira jechuudha keessanii barbaadattu appii kana akkas gaddeemtanii gadi buutanii gaduma buutu jechuudha kunoo kana jechuudha appichi akka wal jalaa isin hin dhoofne app lock pro ka jedhu kana irratti kilik gootu jechuudha. Egaa ala kanaan ani gadi buufadhee jira waan ta'eef open godha jechuudha open sirriitti ilaalaa jechuudha appicha akka wal isin jalaa hin dhoofne jechuudha amma open godhan sena jechuudha haalli itti fayyadaman isaallee baay'ee salphaadha. Egaa ala kanaan isin seensee booda wanni isin gootanu lakkoofsa filattan itti naqachuu dandeessu jechuudha lakkoofsa ittiin qollofachuu barbaadan sana an tokko ilaa 8 itti naqa jechuudha. Okay egasii create bakka itti kanarra inni tuttu jechuudha. Okay yookaan akka jedhu isiniif fidasini amma illee lakkoofsuma itti naqasana jalqaba itti naqa dijiitii 8 yookaan 4 isiniif filachiisuu danda'a yoo barbaadan 4 itti naqattu yookaan 8 jechuudha akkuma gubbaa kana tarqaa jettan dijiitii 8 yookaan 4 jechuudha tokko ilaa 8 itti naqa jechuudha. Ani amma egasii save bakka itti jala kanatti naaf fidee jira jechuudha asitti irra tuqa okay akka jedhu isiniif fiduu danda'a. Asirratti illee ammallee lakkoofsuma itti naqasana itti naqasitti silaa 8 tokko 2 3 4 5 6 7 8 amma irraan deebi'e jechuudha hawli ittiin naqu kagadi bilbila kiyya xiqqoo irraa deebi'e jechuudha eega irraa deebi'e booda save bakka idunaa fidee irra tuqa jechuudha. Okay lakkoofsuma amma itti naqa jechuudha yookaan akkanatti hin gaafatu ta'e itti marattanii irraa deebitu jechuudha xiqqoosi baay'ee salphaadha jechuudha irraa deebitu okay itti gootu jechuudha. Okay gabaamatti amma nu seensisee jira jechuudha nu seensisee jira. Wanni isiniif galuu qabu appiin jiru kuni qulfeetti jiru jechuudha kuni qulfeetti jiru banaa jira jechuudha kun look bakka yoo ka jiraatu ta'e banaatti jira jechuudha. Asirratti yoo akkas kanarra tuttanii barreeffama kana lama jira jechuudha akka mirqaala yoo akka tuttanii wanni akkata jiru kun guutuun qulfeetti jira jechuudha qollofamee jira yoo ikkoo barbaadanis mallattoon qulfee kana daggade tuttu jechuudha. Galariin kiyya hiikamee jira jechuudha achi dabree jira gama kanatti kanaaf qollofuma yoo barbaadani waan as jiru kana irratti dhootu jechuudha asirratti dhootu jechuudha akka qulfee kanatti akkas yoo dhaatan akkas asiniif darbaa jechuudha. Egaa ala kanaan qollofachuu ni dandeessu asitti irraa jettu jechuudha asitti immoo ni qollofatu akka keessanii akkas toltanii achi toltanii asitti banaa jira waan ta'eef kaameraa isa jedhu kana yoo gadi tokko bakka qulfee kana qollofamee jira asii deemee jira jechuudha akka sasaxaa yoo kaameraa as keessa ilaalu jala kanatti dhufee as naaf seenee jira jechuudha qollofamee akkas jigaa isiniif galee abdii qaba aga barumsa biraa walitti deemtee nagaan naaf tura.